kirkira jalalaa kutaa sadaffaa. Kennaa darajjeetiin kan barreeffame. Ashama akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'echaa guyyaa har'aas asoosama mata duree kirkira jaalalaa kennaa darajjeetiin barreeffame akka sagantaa keenyaatti kutaa sadaffaa jennee moggaasnee isiniif qabadheen dhiyaadheera. Namoonni kanaan dura kutaa tokkoffaa fi lammaffaa hin dhaggeeffanne komentii jalqabaarra waan isiniif jiruuf jalqabaa isa dhaggeeffadhaa koottaa isiniin jecha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin odeeffannoo garaagaraa fi xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa fi asoosama gaggabaaboo nama barsiisuu bashannansiisu isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa kabajamtootaaf jaalatamtoonni qophii Oromiyaa 24 sheerii fi laayik gochuun akka nu deeggartan isin gaafachaa kallachumaan gara asoosamichaatti. Kirkira jaalalaa kennaa darajjeetiin kan barreeffame kutaa sadaffaa. Leensaanis dhimma kana of keessa naannessuu jalqabde. Innis ganamaan ka'ee gara magaalaa Burraayyuutti malee fooxaa xiqqoo harkatti baatu kan waggaa 6 harkasaarra ture harkasaa mirgaarraan dhibu namni isa beeku namni fooxaa sana hin beekne hin jiru. Konkolaataa shaambuu bo'oo keessa taa'ee foddaatti adda isaa hirkachuun cillima yaadaa keessa of naannessaa imala isaa itti fufee bara harka wal keessa maranii maraachisaa turanii gaaddisa mukootaa jala deemanii wal dhungataa adeemanii yeroo kolfaan wal gaggabsaa waliin adeemanii fuula isaa dura akka fiilmiitti mul'ataa quba isaatiin jilba isaa tuttuqaa galooko naganta hin se'u garuu dhuma kees otoon argiin hin du'u jechaa akka nama maraatee ofumatti haasa'aa imala isaa deema. Intala bareedduu cinaa teessu al tokkollee garagalee ilaalle yaadaan imimmaan hudhamaa hafuura baafachaa deema. Jechi leensaan ittiin jettes sammuu isaa keessa naanna'aa sagaleen ishee bishaan darbee waraabanii jedhu sitti dhagahame. Kennaan xiiqii fi aarii yoo hin dandeenyeeyyuu gara laafummaa guddaa qaba. Galaaneetiin yeroo rafus yeroo taa'us otoo hin yaadiin otoo suura ishee ilaaliin guyyaa tokko rafee hin beeku. Miirumaan gara magaalaa Burraayyuutti imale malee maaliif akka imalullee hin beeku. Karoora tokkos karoorfatee hin qabu. Mucaa godhachuu ishees otuma beeku garaa kutachuu hin barbaanne. Hojii hojjeteerraa qarshii miliyoona tokkoof 700,000 waan qabuuf naannoo mana isheen galtuus mana bituu yaadeera. Otoo yaadaan buusee baasuus osoo of hin beekiin magaalaa Burraayyuu gamoo Fiqiruu biratti bu'ee hiriyoonni isaa naannoo aannee diimaa waan jiraataniif isaan biras boqote. Magaalaa Burraayyuu keessa naanna'ees ijaan ishee barbaaduu eegale. Isheen fayyaas waan baratteef keellaa fayyaa keessa deemee iyyaafachuu jalqabe. Addunyaa kanarraa wanti isatti mi'aawu tokkollee hin turre. Galaaneen kan isatti hadhaa'e kana akka mi'eessituuf jireenya isaa keessatti ishee yaadaa baroota hedduus dabarseera. Fooxaa isheen kennaa jettee kenniteefi sanas harka isaarraa kanaaf hin bu'u. Isheen garuu achi buutee isaas dagatteetti. Abbaa seeraa waajjira haqaa tokkottis heerumtee intala sirga deessee fi waggaa tokko darbiteetti. Maatii ishees baay'ee kabajji. Bultii mana isheef hanga humna ishees kuftee kaati. Guyyaa tokko karaa dirree caalaarraan gara gadii waarshaa bishaanii akkoo haaddis jalatuu deemu Galaaneen mucaa ishee baattee intala xiqqoo waliin kittibaatii irraa osoo galtuu walitti ba'anii lamaan isaaniiyyuu hedduuttis nahanii. Fooxaan harka kennaarra jiru sirriitti mul'ata. Akka sa'aatiitti harka isaatti hidhatee jira. Yommuu ishee argus hidhiinsaa sirbee isheenis onnee ishee garmalees dhahatee akka nama daba hojjeteettis kirkiruu eegalte. Abbaan manaa ishee laayibaajoo fuuldura waarshaa sanaa jirutti konkolaataa isaa miiccachaa ishee eegaa jira. Innis nama furdaa magaala fuula tolaa ture. Hafuurri kennaa ariifannaan isaas ni dabale. Aariif jaalala ishee malees miirri inaaffaa yommuu qaama isaa weeraru ittis ni beekama. Kennaanis erga adda isaan baafatee baajaajii qabatee bakka mana isaanii baruuf boodaan isaan hordofe.
konkolaataan viitsiin isaan qabatanis bataskaana maaramiirraan gortee daandii ashwaa meedaan geessu erga qabattee booda gara kaartooniitti jallatte. Kennaanis hanga mana isaaniitti erga isaan hordofee booddee duubatti deebi'ee gara manaatti galees ciisee baaxii manaa laalaa yaadaan bu'ee ba'a. Hiriyaan isaa tokkos maal haa baasuuf dhamaraasu intala maatiif mucaa godhatte nagaa dhabdee hordoftaa sammuutu si gadhiise moo jechuun gorsa dheekkamsaa wal makate kennaatti dubbate. Battala kanattis leensaan irratti bilbiltee akkam taate silaa namaaf bilbiluun siif dhagaa baachuudha miti yogguu ittiin jettu burraayyuun jira konistaabil siifan bilbilaa jechuun bilbila gurra ishee irratti cufe. Garaadhaanis galagalee ciise. Sammuunsaas kaleessarraa hiiquu dadhabe. Galaaniinis karaa ishee isa arguu isheetti keessa isheetti naasuu fi sodaan itti dhagahame. Kennaanis callisee yeroo fudhatee yaade maaliif jireenya koon jiraadhu maafan jiruu namaa jeeqa lubbuun ani akkan keessa jiraadhuuf naaf eeyyamamte yeroon ishees gabaabduudha ani jireenya koo dukkaneessee akkamittan kan nama biraas dukkaneessa jechuudhaanis murtoo hadhooftuu ofirratti fudhatee guyyaa 5 siree isaarraa osoo hin bu'iin mana keessaas osoo hin ba'iin hojii diizaayiniitiin sammuu isaa hadooche. Inni hin beeku malee Galaaniin durumaayyuu callistee isa hin dhiisne ture. Isheenis imimmaan ishee hedduu jaalala isaaf dhangalaastee turte. Isa eegdee dadhabdees guyyoota isheen miira abdii kutannaadhaan ofirra dabarsite hedduudha. Wal hubannaan gidduu isaaniitii haa dhibu malee Galaaneen nama faayidaadhaan gowwoomfamtu hin turre. Amaluma dhiiraatu shamarran hundi waan faayidaaf nama dhiisan isaanitti fakkaata. Keessa abbaadhuma isaa waaqa duwwaatus beeka. Kan darbe darbee Galaanee fi Kennaan addunyaa garaagaraa keessa seenaniiru. Dhagaan cabde walitti hin deebitu jedhama mitiire. Dhimmi isaanii sadarkaa kanarra ga'u lamaan isaaniiyyuu ni hubatu. Kennaan namatti dafee hin dhiyaatu. Waa'ee eenyummaa isaa of himus gonkumaa hin jaallatu. Waan qabullee qaba jedhee of hin guddisu. Dandeettiin isaa isa qabeenya qabuuf hin qabne waliin akka sadarkaa isaatti jiraachuu ni danda'a. Nama al takkaa wal bareef garuu sinsinnii hin qabu. Dafee sin irraanfatu. Jaalala isaafis wareegama inni hin kaffallee hin jiru. Leensaan seenaa isaa tokko lamaan hubatteetti. Ishee hordofuu deemuusaa garuu gonkumaa hin jaallanneef. Isaaf garuu jaalala hangana hin jedhamne qabdiif fuulli isaa, amalli isaa, callisni isaa ija ishee dura yeroo hundaa deema. Leensaan haala yeroo irratti leenjii Adaamaatti waan qabaniif guyyaa 2 dursitee bilbilteef isaaf homaa fakkaachuu didus jaalalli isaa guyyaaf sa'aatiin sammuu ishee nyaatee ishee huqqiseera. Carraa kanatti fayyadamuun isheenis isa arguuf haala mijeeffatte. Kennaanis akka hiriyaa gaariitti waan ishee ilaaluuf akka ishee simatu itti himee lamaan isaaniis magaalaa Burraayyuu keessatti wal arganii. Leensaan ija jaalalaaf mararteedhaan ija isaarraan buqqifattu. Wal qabataniis hoteela Firaa'ol laaqana nyaachuuf seenanii. Iji Kennaa fuuldura isaanii namoota turan lamarra buufatte. Miira aariitiinis Kennaan utaalee lafaa ka'e. Leensaanis harka isaa qabdee gadi teessiste. Miira qaaniitiinis ofirra galagaltee namoota naannoo isaanii taa'an ijaan erga laaltee booda sagalee asaasaadhaan maal taate sammuu si dhukkubaa ittiin jette. Leensaan uffata irbaataa uffattee abaaboo birraa fakkaatti. Namni ishee bira taa'e yoo sammuu dhukkubsate malee waan biraa yaaduu hin danda'u. Kennaan garuu jannata fuula isaa dura taa'u arguu dadhabeeti. Biyya ormaa gojuma'a jireenyatus akkasi. Warqeen harkaa qaban dhagaa namatti fakkaata jedhu mitiire. Leensaan ija Kennaarraa daqiiqaaf ija isheen buqqiftu. Kennaan namoota fuula isaa duraa ilaaluutti ija diimeeffatee hidhii isaa nyaata. Dhugaatii wayinii fuuldura isaanii kaawwatan isatti sadhaa'e. Leensaanis Kennaa koo maaloo maal taate jettee sagalee laafaadhaan yeroo isatti dubbattu. Kennaanis deebisee ilaa namitti garaarurree kana galoo koo na jalaa fudhatte mana keewwachuudhaan asii durba hedduu waliin sanuu kan sarbaarratti surree hidhattu waliin na maraachaa jirti argitee kana. Miira aariif ariitiitiin ittiin jedhe. Leensaanis deebisuun siin maaltu si galchee dhimma namaa keessa nama addaan baatee waggaa 5 ol darbite akkamiin sammuu kee keessa kunis hiifuu dhukkuba guddaadha gara ofii keetti deebi'ime ittiin jette. Kennaanis deebisee ammayyuu nan jaalladhaam jaalalli onnee kootti qabate hanga yoonaatti hin dhaamu dhaamuus immoo hin danda'u ittiin jedhe. Leensaa aariin funyaan irra ishee ga'ee sagalee ishee ol kaastee maalan sitti fakkaadha garuu ani yogguu ittiin jettu ijji namoota taa'anii xiyyeeffannoon isaanii gara Leensaatti galagale. Battalumaan rifachuunis suuta Kennaatti haasa'uu eegalte. Ilaa kennoo koo inni tokkoffaa intalli kun firasaa ta'uu ni dandeessi. Lammaffaa immoo namichumti ati jettu kuni abbaa manaa Galaanee ta'uu dhiisuu
seensisu ni danda'a. Inni sadaffaaf inni ijoon immoo jireenya namaa siin adda ba'e keessaa dhimmi si seensisu hin jiru. Naannoo kee ilaali. Ijji nyaara isa cinaa jiru otoo hin argin fagoo ilaalaa jedhan ittiin jette. Kennaan bilbila isaasa guddaa giphii isaa keessaa baasee suuraa isaaf kan galaanee wajjiniin ka'ani. Akkanumallee suuraa isheef kan abbaa manaa ishee leensaatti argisiise. Leensaanis deebistee ati uffata hin baafne malee maraatte. Elaa dhugaa waanan hedduu si jaalladhuuf hin sittima. Ani haftuuf dhabduu miti yookiin immoo isan bilbilee si cinqu gatii koo gadi buuftee ilaallan dogongorteetta. Ati anaaf cimina addaa qabda. Dadhabinas akkasuma. Daandii jireenya keerra si deemsisu safaraa fi kaayyoo akkanumallee hubannaa hin gootu taanaan boolli ati itti kuftu booddee gadhee ta'a. Jaalalli dhugaadha. Abbaan koo qabeenya maatii isaa dhiisee nama amantii isaan hordofne fudhatee yommuu badu kunoo ani ija jaalalaa isaaniif ragaa ta'een argama. Firiin dadhabbii keetii kan kee taanaan si gammachiisa. Daandiin amma irra deemtu kun kan kee osoo hin taane kan namaati dhiisi ittiin jette. Kennaan suuraa isaan lamaanii kaasuu itti fufe. Erga nyaatanii dhuganiis leensaa bakka ciisichaa ishee geessee bor akka adaamaa adeemaa jirtu itti himtee quba isaa lamaan qabachuun ija dogongorsiisaan ilaalaa siree isheerra darbattee buufte. Itti fufa. Jaalatamtootaa hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 asoosamaa mata duree kirkira jaalalaa kennaa darajjeetiin barraa'etti akka bohaaraa jirtan homaa shakkii tokkollee hin qabnu. Hedduun keessanis yaada keessan komentii jalatti nuuf qoodaa waan jirtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Ammallee sheeriif laayik gochuun deeggarsa keessaniin nu waliin dhaabbadhaa jechaa kutaa isa itti aanu hanga isiniif qabadheen dhiyaadhutti Rabbii addunyaa kanaaf araara isaa buusu jechaa bakka jirtan hundumaatti nagaan tura. Warri kun! Hey! Warri kun! Warraan!